guddina dinagdee biyyaa dhugoomsuuf ijaarsa piroojektota babal'isuun xiyyeeffannoo isaa hangafaa fi murteessaadha. Bakka bu'uuraaleen misoomaa fi piroojektonni gurguddoon jiranitti hawwattummaan investimentii ni dabala. Fe'umsa guddina dinagdee saffisiisuu irratti carraa gaarii uuma. Akkasumas ammuma ijaarsa bu'uuraalee misoomaa babal'isuun milkaa'aa deemu warraaqsa dinagdee bu'uura cimaa qabu gadi dhaabuuf humna jabaa uuma. Hiyyummaanis seenaa ta'aa deema. Mootummaan naannoo Oromiyaas haaromsaa asii ijaarsa piroojektota babal'isuun fayyadamummaa hawaasaa fi guddina biyyattii dhugoomsuun kan yeroo kamiyyuu caalatti xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojjechuu irratti argama. Karoora imala badhaadhinaa waggaa 5 keessattuu 2013 irraa kaasee hanga 2018tti kaayeffannes galmaan ga'uu keessatti gaheen raawwiin piroojektonni mootummaa naannoo Oromiyaa qaban murteessaadha. Keessattuu bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffanneeti. Daandii irratti, bishaan irratti, mana barnootaa, fayyaa, jallisii, hidha bishaanii keessattuu bishaanii wal qabatee hidha bishaanii irratti hojiilee hojjetameen injifannoo gurguddaa waggoottan darbe galmeessuun danda'amee jira jennee fudhachuu dandeenya. Akkaatuma kanaan tirendii asiin dura ilaalle 2013, 14, 15, 16 fi 17 keessatti wal duraa duubaan piroojeektii 11,000 bara 2014 piroojeektii 20,020 bara 2015 projektii 19,912 bara 2015 projektii 2020 fi 664 waliigalaan waggoottan arfan darban kana keessatti projektoota 71,647 xumursiisuun tajaajilaaf fi hawaasaaf banaa gochuun danda'amee jira jechuu waggoottan darban arfan kana keessatti. Kun harka tokkoon hojii nageenyaa hawaasa keenyaa eeguun harka tokkoon immoo hojii misoomaa irratti ciniinnannee hojii hojjenneen bu'aa dhufe jennee fudhachuu dandeenya. Bara baranaa bara 2017 kana bifuma wal fakkaatuun xiyyeeffannaa kennameen Oromiyaa keessatti piroojektonni qaama garaagaraatiin tajaajila garaagaraatiif oolan keessattuu bu'uuraalee misoomaa akkuma duratti isinii kaase bishaan, daandii, ibsaa, fayyaa, jallisii xixiqqaa dabalatee jechuudha. Manneen barnootaa mootummaan humna hawaasa keenyaa humna walootiin piroojektonni 34,000 fi 922 qarshii biiliyoona 200 fi biiliyoona 44 fi tuqaa 45 ta'an hojjetamaa turaniiru jechuudha. Kun ka bara baranaa. Bara 2017. Kana jechuun baay'inaan illee qulqullinaan illee qarshiin illee raawwiin keenya dabalaa jiraachuu isaa agarsiisa. Kana qofaa miti raawwiin keenya kun kan agarsiisu baraa baratti rakkoon nageenyaa fooyya'aa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha. Baraa baratti rakkoon dandeettii raawwachiisummaa gama piroojeektiitiin qabnu dabalaa jiraachuu agarsiisa jechuudha. Waggaatti qaqqabamummaan hawaasa keenyaa yerootti dabalaa jira. Uwwisni bishaanii keenya qulqullinaan dabalaa jira. Qaqqabamni fayyaa hospitaalaa ta'uu, keellaa fayyaa ta'uu, dhiyeessii qorichaa, inshuraansii fayyaa dabalatee hawaasa keenyaaf dhiyeessaa jirru baraa baratti dabalaa deemuu isaa agarsiisa. Kanaa olitti dandeettii raawwachiisummaa hooggansa keenyaa hawaasa keenyaa keessumaanuu immoo itti fayyadamni humna waloo keenya yeroo gara yerootti dabalaa jiraachuu namatti agarsiisa. Ijaarsa piroojektota waggootaaf rakkoolee bulchiinsa gaarii ta'aa tures bu'uura irraa furuun baay'ina qulqullinaa fi ariitiin xumuruun tajaajila uummataaf banaa taasisuu irratti xiyyeeffannoon itti kennamee hojii hojjetamaa jiruun jijjiiramni guddaan argamaas jira. Milkaa'inoota bara darbee argaman bu'uura godhachuun bara kanas caalmaatti itti fufsiisuuf piroojektota hedduun hojjetamaa jiru. Akka waliigalaatitti bara baranaa piroojektota 34,000 duratti kaafne keessaa Projektiin 27,000 fi 280 parsantiin 78 qarshiidhaan immoo biiliyoona 212 ta'u. Amma xumuramanii eebbaaf qophaa'anii jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojjechaa baanee yeroon itti eebbifnu amma ji'a waxabajjii kana torbaan amma itti deemnu kana sanbattan irraa kaafnee hanga ji'a marsaa tokkoffaan kan eebbifaman jiru.
sadarkaa garaagaraati jechuudha. Sadarkaa naannoo, sadarkaa guddina magaalaa fi aanaatitti kan eebbifaman jiru jechuudha. Kanaaf pirojektoonni 27 ta'an 34 keessaa yeroo ammaa kana xumuramanii eebbaaf qaqqabanii jiru jechuudha. Pirojektoonni kunneen baay'een isaanii pirojektoota bu'uuraalee misoomaa. Baay'een isaa daandii, baay'een isaa bishaanii, baay'een isaa fayyaa irratti, baay'een isaa immoo dhaloota egeree ijaaruu keessattuu manneen barnootaa irratti, baay'een isaanii immoo mana harka qalleeyyii. Keessattuu raawwiin pirojektii keenyaa kun namooma ka jennuun nama jiddugala godhateeti. Sau tokko ka jedhee paartiin keenya kaa'usan namaa fi nama jiddugala godhateeti hojiilee hojjetame jennee fudhachuu dandeenya. Hojii karoorfame fiixaan baasuu fi naannichatti bara kana dhimmoota nageenyaa, hojiilee misoomaa fi pirojektoota xumursiisuu dhimma xiyyeeffannoo mootummaa ta'uu hubatamee hojii hojjetamaa tureen nageenya waaressuu fi uummata abbaa nageenyaa taasisuun sochiin dinagdee gufannaa malee akka itti fufu gochuun danda'ameera. Bara kana pirojektoonni 34,922 baajata mootummaan ramadee hirmaannaa uummataa fi deeggarsa dhaabbilee miti mootummaan qarshii biliyoona 200 fi biliyoona 44 ijaaramaa jiru. Kana malees qaama warraaqsa dinagdee Oromoo kanneen ta'an pirojektoonni garaagaraa ijaaramaa kan jiran yoo ta'u, pirojektiin ijaarsa warshaa dhugaatii lallaafaa keenyaas karaa guutuu ta'een hojii keessa seenuuf qophii gahaan xumurameera. Kunis qaama injifannoo warraaqsa dinagdee Oromoo ol kaasuu keessatti shoora olaanaa qabu. Pirojektoota bara kana hojjetamaa turan keessaa dhibbentaan 73 humna waloon kan hojjetamanidha. Pirojektoota 34 kana keessaa waan nama ajaa'ibu parsantiin 73 yookaan immoo pirojektiin 24 fi 286 qarshiitti immoo biiliyoona 100 fi biiliyoona 80 ta'u humna walootiin hojjetame jechuudha. Hawaasa keenyaan hojjetame. Uummanni keenya buusii garaagaraa walitti buusee hojii hojjeteedha inni. Parsantiin 70. Parsantiin 27 ta'u immoo mootummaa fi qaamolee birootiin kan hojjetamanidha. Kana jechuun humna waloo keenyaa gamtakka itti fayyadamnee misooma biyyaatiif imala badhaadhinaatiif oolchaa akka jirrudha. Kanaaf humna walootiin maal hojjenneedha keessattuu kenna tajaajila lammummaa humna waloo keessaa tokko kenna tajaajila lammummaa. Maaltu hojjetame jennee ilaallu keessa isaa gallee mana jireenya barsiistotaa 11,668 ijaaramee jira. Barsiisonni keenya keessattuu baadiyyaa keessa jiraatan mana barnootaa achi taa'anii barnoota qulqullina qabu xiyyeeffannaan dhalootaaf karaa guutuu ta'e humna isaanii beekumsa isaanii dabarsuu waan qabaniif manni barnootaa ganaa hojjetamee jira. Ijaarsi mana barnootaa amma lakkoofsa isinii kaasee kun mana barnoota bu'uura boruu 5,000 karoorfannee kana keessaa 478 Oromiyaa keessatti bara baranaa qofa bu'uura boruu jechuudha. Mana barnoota bu'uura boruu 478 ijaaramee jira. Ijaarsa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa 876 haaraa ijaarreera Oromiyaa keessa. Uummanni mana barnootaa ijaaree faasiliitii guutee teessoo galchee mootummaan immoo barsiisaa qaxaree fi kitaaba dhiyeessee addaan qoodamnee jechuudha sheer goone. Addaan qoodamnee manni barnoota sadarkaa tokkoffaa 876 akka naannoo Oromiyaatti bara baranaa humna waloo kennaan ijaaramee jira. Istaandardii mana barnootaallee fooyyessinee jira. Manni barnootaa urga ijaaramanii umriin isaanii waggaa dheeraa lakkoofsisanii dulloomanii keessattuu itti barachuuf mijataa hin taane 3,429 haaromsamanii jiran jechuudha. Manni barnootaa ganaa bara baranaa haaromfamee jira. Kunis humna hawaasa keenyaatiin kan hojjetamee jira. Ijaarsa paarkii dijitaalaa 320 ijaaramanii jiru. Iddoo tursiisa daa'immanii hojjettoota mootummaas hirmaannaa hawaasaatiin kan hojjetamee jira. Qaamolee garaagaraatiin 556 keessattuu kan daa'imman mana hojii haa ta'uu mana barnootaa haa ta'uu iddoodhuma kamiitittuu bakkeen daa'imman keenya turan oolan itti taphachuu fi sammuu isaanii boqochiisuu danda'an 556 ijaaramanii jiru. Kan hawaasaallee 338 ijaaramanii jiru.
iddoon tapha daa'immaniis yookaan oolmaa daa'immanii ka jennu 4,373 akka ijaaramu godhamee jira. Mana harka qalleeyyii suphuu 21,000 haarawaa immoo ijaaruu 1,100 fi 18,000 waliigalatti gara 1,100 fi 39,139 kan ta'u suphamee jira, ijaaramee jira. Kun humna walootiin hojii hojjetame jennee fudhachuu dandeenya. Parsantiin 73 hirmaannaa hawaasaatiin hojii hojjetame jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf misooma imala badhaadhinaa keessatti gaheen humna waloo gaheen hawaasa keenya baay'ee guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Piroojeektoonni ijaarsa isaanii xumurame kun marsaa lamaan eebbifamanii tajaajila hawaasaaf banaa akka ta'an saganteeffameera. Hojiiwwan hojjetamaa jiran hawaasa biratti gammachuu uumeera. Amma rabbi galannaa ga'u gaafiin uummata keenyaa gaafiin keenyas nu deebi'ee jira. Kun akkuma argitan nu hojjetamaa jira. Akka aanaa caffeetitti karoora bara kana keessatti qabataniitu hojjetan akka jiraataa tokkotti baay'een gammadee jira. Piroojeektiiwwan isaan hojjetan, diishiiwwan isaan hojjetan, giddugala gabaa isaan hojjetan, naannoon kun dhoqqeedhaa fi dalaliidha. Dalalii sun immoo waaqayyo galannaa ga'u guyyaa isaa eeggateetoo deebiin nu deebi'ee jira. Hojii hojjetame kana keessatti yaada baay'ee qabna. Tanaan duras maaliif mukaan mootummaan amma kana hojjeteeti moti nu ofii keenya mukaan hojjenneerra. Amma immoo wanni nurraa barbaachisu gochuudha duubatti hin jennu jechaadha. Ingoonas gochaatis turre amma ta'e walitti guuraa turre ammas immoo wancaale gochuudha wanna duubatti nu deebisu tokkoon qawwee jedha. Guddoo gammachuu nu dhagaamte mul'inni ganda galma keenya kanaafi guddoo nu dhagaame. Aktansa nu gammalne aktansa jaalanne galmaadaa jechuun aadaa waan jabdu aadaa waan cuf qabdi safuu qabdi waan cuf qabdi muraaf murtii qabdi aadaan Booranaa qoodu muraaf murtii qabduu fi galmi kun nu ijaaramu guddoo gammannee madhamaatiin guddoo gammannee hirmaannaatti tolchinee jaalannee daawwachuu dhumne. Kun immoo humni waloo hojiilee kanneen keessatti shoora olaanaa akka qabaatu gumaateera. Milkaa'inoota hanga ammaa argaman kana caalmaatti guddisuuf hirmaannaan hawaasaa cimuu qabaan dhaamsa keenya.